oduu gammachiisaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa fi uummata Oromoo maraaf. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa qophiilee isaa torbanitti yeroo lama gama toora marsariitii Independent Oromiyaa.org isiniif dhiyeessuu irratti dabalataan torbanitti yeroo tokko guyyaa gaafa dilbataa tamsaasa isaa kallattiin karaa dambalii gabaabaan yookaan short weeviin isin biraan gahuuf qophii isaa hunda xumuratee jira. Kanaaf kanneen gama short weeviin qophiilee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa hordofuu feetan guyyaa gaafa dilbataa Ebile 3 bara 2016 irraa eegaluun akka lakkoobsa Oromootti galgala sa'a 7 hanga 7:00 akka lakkoobsa Habashaatti ammoo sa'a 1 irraa hanga 1:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiilooheerzii 17,860 irratti argachuu kan dandeessan ta'uu kabajaan isin beeksifna. Odeeffannoo dabalataaf www.independentoromia.org jechuun yoo seentan argachuu kan dandeessan ta'uu isin yaadachiifna. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.